Kinuu Faaxoocheen Maammadoo biyyarraa abdii kutattee Maammadoo madaamitti qalabatii kaawwachuu eegaltee jirti. Akkuma asirratti argitanii kana akkuma viidiyoo kana keessatti argitanii ilmi madaamii kaddaamatti qalabatii kaawwatee jira. Egaa ijoolleen shamarranitti illee muruu fi ijoolleen ni rakkatte. Baay'een isaanii ijoolleen biyya keessaa birrii ergi jedhanii ijoollee baay'ee mataa nyaachaa jiru. Sababa saniin ijoollee baay'een asitti waan hojjetan illee wallaalanii yaada isaanii jijjiiraa jiru. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa har'allee viidiyoo haarawaa walitti deebinee jirra. Yeroo ammaa kana keessatti baay'een keenya kan argaa jirru akkuma viidiyoo jalqaba irratti argitanii ilmi madaamii kaddaamaa yookaan sarraateenyaatti qalabatii kaawwateera. Akkuma argitan ishiin kushiinaa keessatti hojiirra jirti. Kanumatti fidanii ishiin waan wallaaltee gwaantii kaawwattee hojiirra jirti. Rifatteetuma dhaabbattee haftee jechuudha. Garuu wannoon tokko tokko miira keessa seennee wanti raawwannu boruu nu gaabbisiisuu ni danda'a. Fakkeenyaaf ijoollee baay'een asitti sababa warra dhiiraa biyyaarraa kan ka'e yaada kan jijjiirratan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf dhiironni tokko tokko dhiironni Itoophiyaa keessa maallaqa yoo naan ergine ani sin barbaadu, maallaqa yoo naan ergine ani sin jaaladhu jecha jedhuun deebisaa jiru. Akkuma argitan ijoolleen hedduun gaafii garaagaraatis na gaafachaa jiru. Akkasumas immoo ijoolleen garaagaraa wanta akkanaatiin baay'ee miidhamaa jiru. Keessattuu ijoolleen hedduun jechuudha asitti erga dhufanii bultii ofii kan diigantu jira. Akkasumas jireenya ofii kan balleessantu jira. Jireenya hiyyummaa keessatti jireenya bareedduu kan jiran jireenya san asitti kan diigan hedduu isaantu jira. Sababa maaliitiif kun hundi sababa maallaqaatiin jechuudha. Dhiirri biyya keessaa kan maallaqni akkatti dhufu hin beeku, garuu maallaqa gafeetuutti ergite hin quufani jechuudha. Ani hin beeku namoonni tokko tokko sirma maallaqa kan hin quufnetu jira. Agafeetitti ergi sirii itti abaasanii injaan jedhu hin maraatu jechuudha. Sababa sanirraa kan ka'e ijoolleen asitti immoo waan hojjetan dhabanii akkuma argan ta'uu sammuun bakka biizii ta'uudhaan sammuun xash jechuudhaan kara hin taane deemu. Haa ta'uutii garuu ani akka obboleettii tokkotti kanan sin gorsus kanan sin jedhu soo jiraate aguma feenillee wanti har'a nutti fakkaatu wanti har'a nu ta'a jenneetoo itti deemnu boruu nu gaabbisiisuu danda'a. Nama zeegaa keessan hin ta'in nama zeegaa biraa aguma fedhasoota warra jireenya yoo wajjin jiraatanii akkuma jaalalti jirtu jibbi jirti kana beekaa. Walawwalaa oolii eeleen cabaan ooltuu wal jaalachaa oolii addaan baatiin ooltuu kan jedhamu jechamnis ni jira. Kanaaf guyyaa tokko tasa walitti yoo buutan kan ittiin jireenya ijaarrattan kana kan ittiin jireenya eegaltan kana wajjin guyyaa tokko walitti bu'uutu dhufaa jechuudha. Gaafa walitti buutan immoo bakka seentanii fi bakka lixantu dhabama jechuudha. Kana yoo isiniin jedhu nama biyya keetiitti yoo heerumte gaafa isaan wal loltillee akka fedhes yoo fagaate kutaa garaagaraallee ta'e yoo fagaate biyyichi biyya makiinadhaan deemuu dandeechuudha waan ta'eef isa biraa maatii keetitti deemuu ni dandeessa. Garuu biyyoota arabaa keessatti akka feete yoo aarte aarisan bakka itti qabbaneeffattu bakka itti hidhattu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf obboloota koo biyya arabaa keessatti nuti gaa'ila ijaarrachuuf miti baay'isawee kan biyyaa baane jireenya ijaarrachuuf miti kan biyyaa baane hojjennee maallaqa argachuu fi maallaqa arganne kan ammoo fudhannee gallee yookaan immoo nama gaarii yoo qabaanne irratti ergannee jiruu keenya biyyatti bareeffachuuf jechuudha kan biyyaa ormaatti nu fide malee asitti jireenya ijaarrachuuf miti jechuudha. Kanaafuu jechuudha obboloota kuwaadaraa keessanii wanta asitti miira keessa seentanii hojjettan kun boruu sin gaafataa boruu sin gaabbisiisaa. Ijoollee baay'een karaarraa dogongoraa jirtu waan hin taane waan sinirraa hin barenne waan sin hin fakkaanne hojjechaa jirtu waan ta'eef wantoonni akkanaa kun gaarii miti siniin jechuu jaaladha. Maaliif gaarii miti dhugaa dubbachuudhaaf. Wanti maatiin ofii faamiliin ofii namaan agarre tokkoyyuu gaarii miti gaariin ta'u jechuudha. Har'a maallaqaaf jettanii akkana gochuu dandeessu. Jarri maallaqa qabu waan ta'eef sinitti fayyadamuuf jecha dhiironni tokko dhiironni namta'e jaraa jechuudha. Daa'ima baay'ee barbaadu isaan siniif galee
Sababii daa'ima baay'ee barbaadanii fi isinirratti fayyadamanii maallaqa isinii kennanii daa'ima isinirraa argatanii amma daa'imni abashaa jechuudha bilxiidha jedhu barumsallee dafanii qabata jedhu nama abashaarra daa'ima argachuudhaaf hin hawwu jechuudha isaan isiniif galee miti daa'ima isaanii daa'ima kana immoo maal kun ni barsiifatu gaafa inni barumsa isaa baratee xumuree jedhe hojii qabata waan ta'eef isaan tajaajila jechuudha ati gaafa isaan hin ollolte garuu waan zeegan kee biyya biraa ta'eef ati gara biyya keetii galtaa ilmoo keetis deebiteen argitu garuu jireenya kee gubaadhaan jiraachifatta jechuudha. Ilmoo kee yaadattee gubattaa arguu hin dandeechu. Isaan tikeetti yoo sii muranii si erguu baata deebitee dhufuu hin dandeechu. Waa baay'eetu jira jechuudha. Dhala dhaltee kana immoo fudhattee akka biyyatti galtu siin eeyyamanii jechuudha. Kanaaf wantoota miira keessa seennee hojjennu hundumaa boru miira keessaa gaafa baane nu gaabbisiisaa obboloota koo isiniin jedha. Tokkoof tokko taanee kan gola madaamitti nu fide kan gola madaamii akka seennee hojjennu nu godhee hojiidha jechuudha. Hojii hojjennee isaaniif maallaqa kennine isaanirraa maallaqa argachuuf malee isaan wajjin jireenya ijaarrachuuf isaan wajjin walitti dhufuuf wanti nurraa eeggamu tokkollee hin jiru jechuudha. Sijjamman dhiirota isaanii fuuldura dhaabbannee haasa'uun nun barbaachisu jechuudha. Isiniif galee yeroo hundumaa hojii keenya irratti argamu hojii keenya yoo xumuranne kutaa keenyatti galuudha malee wantoota akkanaa kana warroonni hojjechuu mokkortan tokkoffaa yeroo jalqabaa wajjin kokkolfitanii wajjinoonni jettan ijoolleen akkasii qoxxobaa jechuudha. Mana madaamii keessatti nama isaanii wajjin kokkolfuu nama isaaniitti dhiyaachuu yaaluu isiniin barbaachisu jechuudha. Unkaan warra dhiiraa miti madaamuun teechan yeroo isinitti dubbatte isaanitti deebisuu isaan wajjin haasa'uu walitti dhufeenya isaanii gochuu hirdhisuu qabdu jechuudha. Kaayyoo keechaniif jireenya keechaaf fuuldura keechanitti ilaaluu qabdu. Boruu keechan maaltu na eeggataa maaltu narraa eeggama jechuudha. Ilmoollee yoo ta'e asii galtanii kadhattuu biyya Itoophiyaati. Kadhattuu biyya keechan biyya abbaa keechanitti dhaluu isiniif wayya malee biyya ormaatti ilmoon argattan homaa tokkollee isiniif hin godhu guutee jira. Akkuma namni badaan baay'ate namni gaariin illee baay'ee jira. Umuriin keessan odoo isinirraa hin deemin umuriin keenya nurraa hin deemin dafnee gallee daftanii galtanii jiruu ijaarrachuun ni danda'ama jechuudha. Isiniif galee yeroo itti fayyadamuudha. Yeroo itti fayyadamanii yoo jira wanti hundumuu deebi'ee ni dhufa. Wanti hin dhufne tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf har'a miira keessa seennee waan hin taane hojjechuun gaarii miti isiniin jechuu jaaladha. Egaa akkanaadha obboloota koo adaraa keessan of eeggannoo godhadhaa. Gola madaamii keessatti wanti nama mudatu baay'eetu jira. Wanti har'a dhugaa namatti fakkaatu jarri waanuma hunda dhugaa namatti fakkeechuu sijjammari jechuudha. Sirriitti dhugaa namatti fakkeechuu yeroo isinitti haasa'an qalbii sinatu gizee oduu isinitti kaasan qalbii sinatu waa'ee keechaniif waa'ee jireenya keechanillee isaanitti ni minaa jechuudha. Hin barbaachisu akkamitti akka jiraatan hin barbaachisu. Ijoolleen takka waa'ee maatii waa'ee jireenya itti himanii booda gaa'ela si wajjin ijaarradhu jedhan ishii jetti jechuudha. Waa'ee isaanii hunda cuuffanii arganii jiru waan ta'eef isinitti taphachuuf jechuudha. Malee jireenya isiniif ta'uuf yookaan jiruu isinii ta'uuf miti. Zeegan bira arga yoomi jireenya isinii ta'e jiruu namaa ta'a jechuudha. Nama balleechuuf malee jiruu namaafis hin ta'u jireenyas namaafis hin ta'u dubbii dhugaarraa fagaates sobaadha jechuudha. Isiniif galeemi maaliif har'aaf garuu isaan maallaqa fuuldura keessan qabanii nuti kan maallaqattii tana yoo argine maallaqa tanarraa waan hin hafneef garuma maallaqa tanaatitti fiinnaa jechuudha. Garuu akkuma feenillee maallaqallee yoo ijaarranne jiruu teenya jennee immoo of eeggachuu nama barbaachisa jechuudha. Boruu keenya ilaaluu fuuldura keenya ilaaluu haadha keenya yoo yaadne fiinnee galleessaa ilaaluudha malee maallaqa arganna jennee waanuma nurraan hin eeggamnee fi waan nu madaalle tokko hojjechuu hin qabnu. Obboloota koo adaraa keessan waan kanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jedhaa. Viidiyoo koo asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif guddaa galatooma. Baay'ee.